Dhiyeenya kana mata duree oduu miidiyaa addunyaa kan ta'e waa'ee adeemsa haaraa biyyoota Afrikaa dhihaa keessatti mul'achaa jirutu baay'ee dubbatamaa jira. Afrikaa dhihaa keessatti jijjiirama siyaasaa haaraa mul'ate irraa maal quba qabdu? Adeemsa jijjiirama siyaasaa biyyoota Afrikaa dhiyaatti dhiyeenya kana mul'atee fi adeemsa jijjiirama siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2018 tahameen walitti dhufeenya qabaachuu danda'a jettanii yaaddu? Mee waa'ee biyya Niger kan dhiyeenya kana raayyaan ittisa biyyattii bulchiinsa biyyattii garagalchee masara bulchiinsa biyyattii dhuunfateen jalqabnee jijjiirama siyaasaa biyyoota Afrikaa dhiyaatti dhiyeenya kana mul'ate sirriitti hubachuudhaaf gadi fageenyaan haa ilaallu. Dhaloonni ammaa kun dhaloonni qubee dhaloonni information technology kun dhaloota gabrummaa siyaasaa fi cunqursaa gabrummaa gosa kamiyyuu itti dammaqiinsaan didaa jirudha. Waggootaan shanan dabre biyya teennaan eegalee biyyoota Afrikaa garagaraa irratti jijjiirama bulchiinsa siyaasaa baay'eetu taasifame. Biyyoota Afrikaa dhiyaatti waggootaan dabre dhaloonni ammaa kanneen raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran raayyaa ittisa biyyaa keessaan qabsaawanii jijjiirama bulchiinsa siyaasaa milkeessan. Bara 2020 irraa hanga ammatti biyyoota Afrikaa dhihaa 7 keessatti raayyaa ittisa biyyaatiin fonqolchi mootummaa raawwatame. Biyyoonni Afrikaa dhiyaatii fi biyyoonni jiddugaleessa Afrikaa kolonii biyya Faransaay turan. Bara 1960 biyyi Faransaay biyyoota Afrikaa kanneen kolonii ishee jala turan akka bilisa baaste labsite. Garuu biyyi Afrikaa hanga guyyaa har'aa kanatti dhugaadhaan kolonii biyyoota dhihaa jala bilisa bahan jedhamuun hin danda'amu. Garuu waggootaan shanan dabran irraa jalqabee wal duraa duuban biyyoonni Afrikaa dhiyaatti argaman tokko tokkoon biyya Ameerikaa fi biyya Faransaay keessattuu biyya Faransaay irratti fincila kaasanii biyyoota isaanii keessaa ari'aa jiru. Biyyi Faransaay biyyoota Afrikaa dhiyaatii fi biyyoota jiddugaleessa Afrikaatti miidhaa hangana hin jedhamne irraan geesse. Qabeenya biyyoota Afrikaa irratti daangaa dabartee saamicha dhuma hin qabne raawwatte. Bara 2020 irraa jalqabee biyyoonni Afrikaa dhihaa wal duraa fi duubaan mootummaa isaanii kan michuu Faransaay ta'an fonqolchanii biyyoota Faransaay fi biyyoota Ameerikaa biyya isaanii keessaa baasan. Biyyoota Afrikaa dhihaa keessaa biyya Faransaayif michuu turte kan biyya Faransaay of keessaa hin baasin biyya Niger qofa turte. Biyyi Niger akkuma biyyoota ollaa ishee faana biyyoota ollaa ishee hordofte. Baatii dabarte bitootessa 26 raayyaan ittisa biyyaa kanneen masara mootummaa biyyattii eegan Pireezidaantii Mohamed Bazoum jedhamu fonqolchanii bulchiinsa masara mootummaa dhuunfatan. Raayyaan ittisa biyya Niger bulchiinsa mootummaa biyyattii erga dhuunfatanii bulchiinsa biyyattii namni hoogganu Jeneraal Abdurrahman Tichaanii akka tahe beeksisan. Garuu erga raayyaan ittisa waraana biyyattii bulchiinsa mootummaa Mohamed Bazoum kan michuu biyyoota dhiyaa ture fonqolchanii bulchiinsa biyyattii dhuunfatanii maaltu tahame? Maaliif biyyoonni dhihaa USA, Faransaay fi biyyoota Awurooppaa baay'ee dabalatee maaliif dallansuudhaan akeekkachiisa cimaa dabarsan? Maaliif egaa raayyaan waraana biyya Niger bulchiinsa mootummaa biyyattii fonqolchanii dhuunfatanii wal waraansa cimaa seenaa ardii Afrikaa keessatti tahamee hin beekamne akka tahamuuf jiru jechuun maaliif sodaatamaa jira? Maaliif fonqolchi biyya Niger keessatti raawwatame fonqolcha waggootaan dabre biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti raawwatame irraa adda tahuu danda'e? Sirriitti hubachuudhaaf mee gadi fageenyaan waa'ee biyya Niger haa ilaallu. Biyyi Niger kolonii biyya Faransaay jalaa kan bilisoomte bara 1960 ture. Biyyi Niger biyya qabeenya uumamaa haalaan barbaachisaa ta'e kan akka yuuraaniyamii, warqii, ayiranii, peetirooliyamii yookaan boba'aa fa'aan biyya badhaateedha. Biyyi Niger yuuraaniyamii addunyaadhaaf dhiyeessituu ta'uudhaan biyyoota addunyaa keessaa sadarkaa 7ffaa irratti argamti. Wanti nama ajaa'ibsiisu biyyi xiqqoon Afrikaa tan hiyyummaadhaan beekamtu tun yuuraaniyamii gabayaa biyyoota addunyaatiif dhiyaatu keessaa harka 100 keessaa harka 5 isittu dhiyeessa. Akkasuma biyyi Niger biyyoota Awurooppaatiif yuuraaniyamii parsantii 25 dhiyeessiti. Biyyi Niger biyyoota sadii kanneen yuuraaniyamii baay'ee biyya Faransaayif dhiyeessuudhaan beekaman keessatti argamti. Garuu qabeenya uumamaa sadarkaa hangana gahu kanatti addunyaadhaaf dhiyeessitu keessaa bu'aan biyyi Niger argatte hiyyummaa qofa. Dhugaadha. Hawaasa tokko yoo haalli akkanaa kun qunname hawaasa biyyattii keessaan fincilatu dhoha. Ummanni biyyoota Afrikaa dhiyaa adeemsuma suutaan dammaquu jalqabanii jiru. Hooggantoota isaanii kanneen maamiltoota biyyoota dhiyaa ta'an of keessaa ari'uu yaalaa jiru. Biyyi Niger erga kolonii biyya Faransaay jalaa bara 1960 bilisa baate yeroo jalqabaatti bara 2021 filannoo biyyoolessaa dimokiraatawaa ta'e kan gaggeeffatte. Garuu Mohamed Bazoum kan filannoo ummataatiin aangootti dhufe michuu biyyoota dhihaa ture.
wantoota rakkoo biyyattii ta'e kan jijjiiruu silaa qabu tokkollee jijjiiruu hin dandeenye ture. Fonqolchi dhiyeenya kana irratti raawwatame kana malee yeroo lama yaaliin fonqolchaa irratti raawwatamee ture. Yaaliin fonqolchaa kanaan dura irratti yaalame akka hin milkoofne fashaleessee jalaa baraaruu danda'ee ture. Yaaliin fonqolchaa kan ammaa kana jalaa baraaruu hin dandeenye Muhammad Bazoum. Yaalii fonqolchaa kan itti milkaa'ame kana nama muuxannoo qabu kan maqaan isaa raayyaa ittisa biyyaa keessatti sadarkaa ol'aanaa qabu nama waggootan 10 dabre ajajaa humna addaa garee masara mootummaa eegan ajajaa ture Jeneraal Umar Tichaanii nama jedhamutti fonqolcha kana duubaan jira. Kanaaf fonqolcha kana gareen tun itti milkaa'uu dandeesse. Garuu gareen raayyaa ittisa biyyaa kan bulchiinsa biyya Niger dhuunfatan bulchiinsa mootummaa isaanii akkamitti akka itti fufuu danda'u gaafii cimaatu isaan qunnamaa jira. Mootummaan Ameerikaa akka humna waraanaatiin weeraruuf jiru irra deddeebi'ee akeekkachiisaa jira. Mootummaan biyya Faransaay akkuma mootummaa Ameerikaatti akeekkachiisa cimaa dallansuudhaan guutame dabarfate. Biyyoonni ollaan Niger kanneen garee tokkummaa diinagdee ECOWAS jedhamu keessatti argamanii fi biyya Naajeeriyaa dabalatee akka guyyaa 7 keessatti bulchiinsa biyya Niger mootummaa duraanii Muhammad Bazoum hoogganutti aangoo deebisan akeekkachiisaa jiru. Bulchiinsi humna waraanaa biyya Niger guyyaa 7 kan kennameef ebila guyyaa 5 torbee dabre keessa ture. Bulchiinsi humna waraanaa biyya Niger ajaja kamiyyuu kan irratti dabarsan akka hin fudhannee fi weerara humna waraanaatiin irratti taasifamu of irraa qoolanna jedhanii beeksisan. Dhugumaan gareen Afrikaa dhiyaa tan ECOWAS jedhamtu kan Naajeeriyaan hooggantu kan biyyoonni Ameerikaatii fi Awurooppaa duubaan jirtu dhugumaan humna waraanaatiin biyya Niger weeraru. Dhugumaan yoo humna waraanaatiin biyya Niger weeraran gareen biyya Niger humna waraanaatiin weeraruuf itti adeemaa jirtu weerara biyya Niger irratti taasiftu injifannoodhaan ni goolabti jettanii yaaddu. Mee maal akka ta'u